Kan bultii ijaarattee rabbiin siif milkeessee kan gaafa duraa namni si xiqqeessee duriyyeedha jedhee maqaa siif moggaasee galata galfadhu ati sarara geesse. Xiyya jaalalaatiin onnee si waraantee intalli abbaa qabeenyaa onnee kan kee fuutee hiyyummaan sodaanne ati si jaalatte. Naa kennaa jennaan abbaan si dhorkatee wareega hanga lubbuu atitti kafaltee hiyyummaan sodaanne ati si fuutee jireenya jaalalaa baga siif milkoofte. Naa kennaa jennaan abbaan si dhorkatee wareega hanga lubbuu atitti kafaltee hiyyummaan sodaanne ati si fuutee jireenyi jaalalaa baga siif milkoofte. Jajjabduu ijoollee milkooftuu jaalalaa maqaa moggaasaniif gadiin jenne jala. Aadaa tokko jira nama kenna keessaa jaalala uumamaa duniyaan daangessaa mucaa warra hiyyeessaa micattii warra hiyyeessaa akkana jedhee hamilee si cabsaa baga sinee milkaa'e warri kafaltan aarsaa. Meeqatu siin jedhee mucaan sin horatu jecha namaa dhiiftee ati sabduu kutu har'a maal siin jedhan gaafati milkooftu. Jaalalli jiraannan duniyaa oliiti duniyaan baananis ofii fiigdee dhufti. Gootonni jaalalaa baga milkooftanii duniyaaf jaalalas baga argattanii nama lama taatanii har'a baay'attanii jechoota namoota baga mooyattanii.